Oskee jiraadheera. Naagamnaana ni malee namatti barbaadu wanuma akkanaatu beektanan. Nagaara dadhabeera baqa naagamte malee ani ilmoo kiyya kana akka kadhattuu miidiyaatti bahee akkas dubbachuun barbaanne baqa naagamtee baqa mucaa beekumsa akkanaa qabu dabarsee uummata isaati osoo waan tokko jechuu danda'u. Mucaan beekamtii qaba gadi bahee galuu hin danda'u maaksii uffatee shaashii uffatee namoonni itti duuduu cungoo keessa immoo wanta biraatu jira beekta. Mana barumsaa sanuu gahee amma galutti hamma gadaamsi haadha amma makararra hin beektu. Amma kuma jaafi bashan kafalla beektaa ji'aan mana kiraa argite. Kanaaf waan baay'ee manni eenga duraan kuma afuriin teenyayyuu manni daandirraa diigamnaan dabale kagatiin daandirra akka jirutti daandirraa gaafa diigamu. Dachaa lama sadiin dabale. Waan koo mana gatii xiqqaa nan teenya biyya kanatti manni baay'ee qaaliidha. Baay'ee ulfaata. Kanaaf namni hedduun abbaa qabeenyaati isaan jedha. Rakkatee sadarkaa kana gahuun natti dhagahameeti kanneen gargaarsa isaanii godhaa ture. Gargaarsa haga amma gargaaraa jiru. Gabaabduu gargaarsi kiyya garuu eessayyuu geessuu hin dandeenye mana bituuf hin danda'u. Jireenyuma isaanii akka isaan jiraatan akka isaan hin daarree akka isaan gartee rakkoo xixiqqoo fi saaxilamnee gaafa daddaraaroo jala deeman san uffata akka ittiin dhagamnee uuman gargaaraa ture jechuudha dandeettii. Dhugaa uffata sanfaa ilaalee Saadiq waan si ajaa'iba uffannaa isaa sanfaa ilaalee waan maallaqa guddaa qabu na fakkaatee. Namni kiristiyaaniin warra gaama maallaqa afaan mul'isa warra gaafatu jira maallaqa. Kanaafuu ani dandeettii namni nan quban qabu maaliifi. Nini minaan jeen jechuun sooshaal miidiyaa irratti awwaan kana rabbii jecha isin godha oromummaa fi godha yoo maqaa kiyya asirratti himtan namni nu jidduu seenee na gufachiisuun takkaa'u isin gufachiisuun malaa sooshaal miidiyaa irratti nan dubbatina anaa gaafate jechuudha. Galee ani gurran barbaadu maqaan barbaadu rakkina isaanii gargaaruu qofan barbaadu amma namni hedduun harrafaa dhaga'anii jechuudha. Galee. Namatti himuun maaliif waan dhufii danda'u kophaa kiyya godhee nama biratti illee sooshaal miidiyaa irratti illee beekamaa miti nama biratti illee iyyuu fi hin dandeenye warra feemasa kanallee walitti dhiyeenya tokko illee hin qabu wal beekna malee ittiin dhiyaadhu. Kanaaf nama dhiyeenya kana xiqqishoo yeroo takka namni jechoonni tokko tokko nama aarsaa dhugaa dubbachuudha fi sooshaal miidiyaa kanarraa warroonni tokko tokko ani waan na buti waan tokko isinii hima. Wannin waan kanaa uummattansee dubbadhee jechoonni tokko tokko warroonni Harargeedhaa Somaaliidhaa uummata kanaati warra jiruutu ture jechuudha. Ani gartee Somaalee ta'eetti dhugaa gartee warra Tuulamaa waggaa 3 gargaaraa bahee jechuudha. Isaan keessa warra karaa wanni isaan keessaa namni kanneen Somaaleen qamaatu jimaa malee humaan beektu jechuudha tokko na buteen aaree. Waan kanaa'u dubbadhee mucaan kun akka gargaaramu anammaan booda yoon fedhe gargaarsa nan dhaabaa maarree jedhee dubbadhee jechuudha. Jechuun natti dhagamee namatti hin himne garuu jechi waraansi uummanni tokko tokko haasa'u as gubbatti nama haasa'u. Haasaa ijoollee miidiyaa ijoollee warra bal'aati malee waan lubbuu qabu miti jedhee. Yaa waan lubbuu qabu miti yeroo tokko tokko nama aarsaa. Haasaa ijoollee dhamaatu miidiyaa gubbaa haasa'u kana haasaa jedhanii kiilootti kennuun barbaachisu ati waan gaarii hojjetteefi. Jambar nama gargaaruuf kutaadhaan gandaan amantiin tokko ta'u namummaan qofti gahaadha. Ati ammoo nama dhugaati. Waggaa 2 waggaa 3 amma mucaan uffata suufaa uffata bareedaa uffatee achirratti dorgomaanii ture waan qabeenya qabu waan galii wayii achirraa argatu wayii si'a malee dhugaa rabbi ani mucaan kun rakkoo hanga kanaa ni qaba jedhee tasumaayyuu yaadeen beeku. Eegalee garuu waan kana duubaan ati jiraatuunu rabbiif nama biratti illee seenaa gaarii qabda rabbiin jazaa keessa yaada. Amin. Hortu ammallee wallaahi rabbiin sadarkaa keessa yaabuu dandeenya biyya. Nasri namoonni baay'een akka tasaa ta'ee namoonni baay'een akkaawuntii sima tokkicha qofa himaa namni qabatu haa qabatu jechaa jiru. Akkaawuntii basaa sima tokkicha qofaa dubbisaa fi namni qabatu haa qabatu namni galchu haa galchuu fi garuu sagantaa gargaarsaa osoo hin taane akkaawuntii qofa sima tokkicha dubbisaa fi. Ani reefullee jedhee jira. Deeggarsa jedhee malee amma waan kana dhaga'ee namni amma gargaaru yoo jiraate rakkoo takka illee ni qabu. Akkaawuntii isaa himaa. Akkaawuntii jechaa jiru. Filiis jechaa jiru. Akkaawuntii jechaa.
Anillee nin galchaa fi akkaawunti isaa himaa amma gara haadhaatitti nu dabarsaa rakkoon qaba akkaawunti isaa maxxansullee ni dhaqqabnaa. Kumti sinitti himtu shi achuma naasofsiisaa ta'u sinitti himen isaanum. Yeroo tokko dhageeffadha. Haadhatti kennimme akkam nagaa jirtanii? Akkaawuntii qabachuu barbaadan qophaatii si'a tokkicha sinitti himama. Akkam nagaa jirtu? Jirra akkam yaasuu fayyuma hundi keessanii nagaa yaasuu. Baga nagaa jiraattan baga nagaa taatanii akkam mee jireenyi maal fakkaata jireenyi biyyaa kun? Bareedaadha. Maal inni reefu maal taatanii miira keessa galtanii bo'aa turtan? Asli ani nama fuulduratti tasgabbaa yaaduma haasa'uudhaaf yaala miira keessa hin galinaa. Miira keessa galin jajjabaadhu haasa'e buqqe sirraa. Sagalee keessa ol fuudhaa. Miira keessa hin galinaa tasgabbaa yaati waan isin gaafadhu qofa naa deebisaa. Miira keessa galuu hin barbaadu. Okkotee abbaasi jala bobeeffataa yaaniiti jabaadhu. Yaa maal inni mee maaltu sin mudate yaada sin bitan? Yoo cufatanii haasa'an viidiyoo ba'anii fudhatan. Rakkoon qabu mee haasa'anii rakkoon qabu maal inni mee yaaduma keessa dubbadhaa? ani hawaasa fuulduratti illee dubbachuun barbaade maaliif namni fayyaa qabu jeteetis rakkoo hin beektaa garuu immoo ani akkan hojjedheetu jiruuf leenjii jiirree akkan kaan daa'ima kooti kana galmaan hin geenye wanta na taasise yoo jiraatu beekamtii maallaqa malee gaafa na kana siin jedhu mucaan kun daa'ima kophaasaa gadi ba'ee ol deebi'uudhaaf akka hawaasni Oromoo ilaalutti mucaan kun nama gaariidhaaf adeemutti fakkaata. Nama konkolaataa gaarii qabu, nama mana gaarii qabu itti fakkaata beektaa? Garuu haati kanatti eeyyeen dorgommii haati dorgome sanitti amma hawaasni Oromoo kun simbita waan guddaa tokko waan guddaa itti fakkaata. Qarshiin yeroo dorgommii laatame suni qarshii kuma Mega ittiin qarshii mega ittiin sagalee ol dhagamu xiqqoo ol fuudhaa. Qarshii 300. Qarshii Itoophiyaa 300. Isa jechuun immoo maali? Mucaa kana gaafa deddeebisu uffata isaa babbareechee ani ittiin deemnu mana kiraa maal nu gargaara Saadiqii dabalataanis immoo hafteenis yeroo tokko nu gaafata nu gargaara dabalataan wanti jiru wanti biraa hoomtuu hin jiru jechuudha yogguu deemu kana manni kiraa hin beektan birrii meeqa akka ta'e sa'aatii kanatti ani mindeeffamtuudha mindaan koo garuu mindaan barsiisummaa hanga akka ta'e jiruun ammaa kun amma akka ta'e hin beekama. Isin barsiistuudha? Hin beektaa yaadudha. Barsiistuudha. Amma iyyuu barsiistuudha garuu kophaa koo beektaa laal daa'ima kana qabadhee hangafti isaas hin jira laal jiruu nu keessa jiru warri dhufee arge osoo himimmaan ganda nu keessa jiru yookaan immoo iddoo nu jirru kana gadi ba'ee odeessitti argisiisee namni eenyumtuuyyuu ganda kana keessa jiraachuu hin barbaadu jechuudha. Ani garuu ganda gaarii yookaan lafa dallaa qabu maal kana yoo nan filadhe qarshii olaanaa na gaafachuu danda'inna akka jedhu san keessa galeeti. Ani fayyaan qaba garuu immoo mucaan beekamtii qaba gadi ba'ee galuu hin danda'u maaksii uffatee shaashii uffatee namoonni itti duuduu cungoo keessa immoo wanta biraatu jira beekta. Mana barumsaa sanuu ga'ee amma galutti hamma gadaamisi haadha amma makararra'u hin beektu. Kanaaf dubbachuun barbaada.
Itti fufaa. Inna namni amma ofitti nama gargaara. Amma fakkeenyaaf waggaa sadi guutuu nu gargaare saadiqoon isa osoo hin galateeffatiin hin darbu. Hafteen akkasitti hafteedhaan dorgommii san wal barree miidiyaa irratti illee dubbanne singitan qarshii kana maaliin goota gaafa jedhame mana narbee kiyyaa bitaa jedheet dubbate beektaa. Maaliif hawaasni sulultaa daandiitti bahee konkolaataan hin hafne motorri hin hafne lafti akkasitti garagaree mucaa kana miidiyaadhaan deeggaranii simatanii garuu harkuma qullaa simatanii to'ataa kana sanillee nuun hin jenne akka namni nuun gargaarre kan godhe immoo inni guddaan isa kanadha jechuudha. Ani gargaarsa barbaade osoo hin taane bakka kaayyoo mucaa kanaa galmaan gaachuu hin dandeenye beektaa. Mucaan kun daa'ima namoota beekamtii qaban mana gaarii keessa kan galan yoo argu himimmaan isaa harcaasa. Inaafa osoo hin taane inuma yaadatti ta'a beektaa yeroo baay'ee maaliif gadi ba'u. Har'aan itti cufee oolchaa yoo gadi ba'e makaraadha. Ani gadi ba'e daldalachuu nan danda'a. Dursa butoo mucaan kun beekamtiin argatiin jiru akkamii keessa jiraachaa kan ture. Natu beeka beektaa. Ani gaafan hojiidhaa gali nama daldalachuu danda'uun ture daldalachaan ture isa san dhiisee inni gaafa miidiyaatti bahu anisuma faana deemmi ta'e beekta. Kanaaf sirballee beekta sirba sadi qopheeffatee waan ittiin hawaasa isaatti gadi baasu cabneet akkatti qabannee teenya. Inni istiidiyoo ta'a beekta sirba sadi hundaa'e. Ibsaa gaalii keessaa ta'e rakkina nuti ta'e malee. Baasuu hin dandeenyaan uummata Oromoo irratti rakkoo koo himadhee uummata kana rakkisuu hin barbaanne gonkumaa beektaa rakkoo koo keessa kiyyatti qabatti jiraachuu hin barbaade garuu immoo afaan rakkatti karratti dhugaa rabbi ambar nama hojjetee bulu garuu hamma oomisha beektaa maallaqa malee edaa maallaqa malee beekumsi homaan hojjetu beektaa dandeettiin homaan hojjetu mucaa kan hin argitan walaleessu. Kan dubbachuun namni akka odoon qabaadhee nama gargaaree natti tola beektaa garuu sa'aatii kanatti kadhattuu ta'uu hin barbaadu kadhachuus hin barbaadu garuu rakkoo takkalleen qabu amma kana ol isin cinquun barbaannu wantina illee yeroo tokko burtukaan wannaa natti akkaawuntii isaanii natti 1,000 gaafadhu isin bitanii. 10,000? 10,000? 37? 37? 10? 10? 49? 49? 40? Lama. 40 barreessaa warri koomentii jalaa 10,000 37 10 49 42 Eenyudha maqaa eenyudhaan baname? Assagadech. Assagadech. Osoo dubbadhee nama bakka ati reefe mana kiyyatti wanni akkasiin jiru jettee himalee oduu sagantaa itti goote mucaan kun akka bakka ga'u akka galma ga'u osoo goote baay'ee tokko. Kanaa yoo kanallee hin danda'u jettee ijoolleen wanni akkana mubaarak asliin jiranii jara biraan amanaa geettee mucaan kun qarqaarame iddoo guddaa osoo ga'e akka kiyyatti. Nama 2,000 wayii kana ila wanta kittiin dhugaa jiru isinitti maal? Yoo dhugama onnee irraa walii rifatu hin jiraate kinoo akkaawunti maxxansaa nambar deeggarsi kanuma siigalee nama 2,800 jira reefu nama 3,000 ture namni 2,800 kun akkaawuntiin armee singitanii jechuudha 10,000 37 10 49 42 maqaan Assagadech isinii galee qarqaaraanii mucaan kun rakkoo guddaa qaba
nama lafaa ol dhufaa jiru namni hin hubannee fi beekamtii miidiyaa dhageettii miidiyaa qofa laalanii waan waa qabu se'an malee namni qarqaaraanii ture haftee yeroo Oromiyaa kan jedhu kanaa fi Saadiq kan jedhu kanaadha jechuudha. Nama lamaan yeroo inni dorgommii dorgomuuf deemuyyuu uffata illee bitanii fi waan hunda godhaafii turan. Isinii galee malee dhuunfaa isaatii qabeenyi dhabullee hin jiru. Harmeen isaa kophaa isaa isa guddisaa jiru. Kanaaf namni 2,000 wayii kun yoo dhugama namummaan kan isinitti dhagamu taate yoo ka gara nyaatti nama namni qabu jiraate namni qarqaaruu ni barbaada. Kan akkaawuntiin isaanii barreeffadhaa. Koomentii jalatti illee ijoolleen barreessaa jiran 10,000 37 10 49 42 akkaawuntii kanarratti bira dhaabadhaa qarqaaraa waan rabbi sin dandeesseet iskiriinshoot godhadhaa kennu koomentii jala rabbiif jecha dirqama resiitii fidanii miidiyaa gubbaan maxxansuun isinii galee anillee dhuunfaa kiyya waan danda'u kinu ammuma dhaga'e ammuma qarshii 10,000 galchee resiitii illee agarsiisa ragaa jechuudha. Kanaaf akkasuma isinillee waan humna keessanii waan rabbi sin dandeessisee qarqaara tokko irra jiraatee osoo hin taane yookiin qabeenya qabaannee nama caallee osoo hin taane waanuma qabnurraa rahmata walii goonaadhaaf nutis jechuudha. Kanaaf hinooti akkaawuntii obsaa gammachuu faatii maxxansaa jiranii sabrii faatii maxxansaa jiranii iskiriinshoot godhadhaa qarqaara jajjabeessaa mucaa kana hamilee godhatee ijoollummaa kana jabaatee akka inni bakka guddaa qabu isiniin jedha. Isinillee warra gastii keessa jirtan yaada kennatu barbaadnaan wal duraa duubaan yaada keessa kennadhaa. Hambooda gara sagantaa bohaartii keenyaatti deebina jira. Naasir osoo Naasir afaan lama bichaa waa dubbadhee bu'aa galatoome ol nagalchuu keetiif Naasir hedduu akkasii galateeffachuu barbaadde yeroo hedduu jala dhaqee feemasoota Oromoo tana hin himaa yaada qaba turelle gargaarsi isa jedhamu guddaan isuma amma Naasir dubbate kan akkasuma gama sagantaa fuulduraatitti anis illee maakii yoo ka danda'amee jedhamu taate itti himameeralle namallee itti ergee jiralle guyyaa qabnee namu waan niyyate akka Oromoo kulliitti akkasuma muuziqaan tokko qarshimee qaan istiidiyoo ba'a muuziqaa sadi qopheeffatee daa'imni urmiin isaa 11 akkasuma an daa'ima kana akka hafteetitti nama Haacaaluu Hundeessaatti obse an akka haftee qeerroo tokkotti wallee isaa gochuu baadhe yeroo hedduu isa bira dhaabadhee bilbilee fi waan humna kiyyaatiin isa jajjabeessaa ture jechuudha. Garuu gaafa nu miidiyaa kanarra haasofnu namni waa argine yookaan nama waan hubanne nu se'a ture garuu atillee yoo danda'ame afaaniin maakii orootiin noomi nama biraa dhiisi maakii orootiin sagantaa qabamee asirra guddaan inni guddaan qarqaarsa jedhu nama 3,000 fi nama 2,900 as turtan akkaawuntiin isaanii jala kana jira iskiriinshoot gootanii gargaaruu dandeettan wanta muuziqaan sun achi keessaa ittiin ba'u Oromoon haa gargaartu Oromoon nama keenya akkasuma daa'imni kun waa hedduu namoonni akkuma gaariin nu jala jiru badaallee nu jala jira jala kanatti waa hunda miidiyaa irra dubbachuuf nutti toluu dhabeeti jechuudha haalli daa'imni kun keessa jiru haala nageenya isaarraayyuu amansiisaadha yoo jedhamee fudhatame Naasir waan duuba deebisee ijoolleen qaqqaxaleen hedduun Finfinnee makana keessa magaalatuma Arsima keessa Shaashamannee Asallaa keessa nama meeqa ukkaanfamee dhabame warroonni dhageettii qaban waa hedduu dubbachuun miidiyaa irratti hin ulfaata Naasir daa'ima kana Oromoon hubachuu fi dhabdi malee dhugama dubbachuu namni Haacaaluu jaalatu daa'ima kana hin jibba jedhee yaada daa'ima kennaa adda rabbi isaa kenne jechuudha. Akka hafteetitti an ilma arsiiti isaan warra salaale garuu nama quba qabu jechuu akka gaafa isaan miidiyaa Oromiyaa 11 masarat dhaabaa intarvii gootee irratti jechuu akka hafteetitti kanumaafuu Oromoon akka Naasiritti nusillee akkuma hadha nu qabdee waan kana goote maakii orooti afaaniin nu him nullee waan dandeenyu waan kalee gooneef caala uf murree akka inni achi keessa mana kiraa san keessaallee ban akka muuziqaan isaa sunillee istiidiyootti nam dhaamsa akka hafteetitti akka ilma Oromoo tokkotti an dhaamadhu wanti kun maakii afaaniitti nu himi guyyaa sagantaa keetti akka ati nama gargaarsifne muuxannoo nama gargaarsaa akka ati hin qabne beekta hagana dhageettii miidiyaan nu argisiisuu keetiif hedduu takka galatoomi akka Naasiris si galateeffachuu barbaada akka gaarii ajandaa ta'eera booda sabbo haftee ajandichi ajandaa ta'eera kana booda jecha sigalee isin ammoo ajandaa amma ta'e kana fayyadamtanii akkuma jette ijoollee deemasoota kana dura nama gargaarsisuu irratti beekaman ijoollee garagaraa dubbistanii waan kana lafarratti gadi buusu ammallee namoonni as jiran kunillee dhugamaaniiti yoo onnee irraa nama gargaaruu barbaadan ammoo qarqaaraanii bebeessi ati dubbadhu. Galatoomi Naasiroo foloo naa deebisii galatoomi. Waan biraa jechuun barbaanne
haga ammaa akkaawuntii matu as jalatti maxxanaa jira malee namoonni waan iyyattan hin jiru namni waan iyyattan rabbii jecha akkuma Manaasir jedhe kana ati ga'es ilaallatu warra feemasoota amma inni jedhe kana biraan ga'ii fi mucaan kun akka qarqaaramee sadarkaa wayiitirra ga'u kanuma namni kan nama galmaan ga'ullee mucaa daa'ima kichuuda kana ol deemaa jiru kana dhugaa dubbachuudha fi isa kana akka kiyyatti ani 5,000 boruun galchaa fi gurganama inshallah rabbi kee godhu kana warroonni as jala jirtanillee ka dhiirallee ka dubartillee haadhatee sayyaadadhaati haadhatee san tabiraa dhune san tasirraa darbitellee yaadadhu haadhatan teeti sadaqaa jedhi taqabdullee sadaqama godhiifiyyuu haramee sinitan fuuldura dhaabattee bootana nuti qaban haramee sinitan fuuldura dhaabattee bootu tana laalati waan qabdan akkaawuntii bichaa miti akkaawuntii namni lama gahaadha hamattansu waan dandeettan koomanti makana jalatti barreessa fi hadaraa keessan qarqara isiniin jedha kanuma wanni biraa humaan qabu galatu inshallah ini gargaaramani milkaa jedhee yaada abdii rabbiitiini daagim irratti chaalenjiilee namoonni dhaabbata isaanii promoot godhachuu barbaadan tiiktookillee dhaabbata isaaniitti bananii achumaan namoonni promoot godhachuullee barbaadan chaalenjiilee akka kennaniif yeroo ammaa kana kallattii garaagaraatiin gargaaruun danda'ama. Kanallee akka dubarsitanii jechuun barbaada. Giddumaanuu Abdul Qaadir Chicaagoo hiriyaa koo nama baay'ee jaalladhuuf kabajuudha nama guddaa jechuudha. USA Chicaagoo jiraata. Koomentii jalatti qarshii 15,000 nan galchaaf jedhee jira. Akka galchullee dammoo nan beekaanii Asmaanuu naa galatoonfadhaanii nama guddaa kabajuudha. Nasru. Wayyee. Jala barreessaa jiru nama qarqaaru galchaa waan jedhaaranuuf ani iddoo nan gadhiisa warra jara gargaaru nama galchuu danda'u nama gargaarsa jedhee gastii galchuu danda'u koomentii jalatti namni waan iyyatu iyyatee gargaarsa screenshot godhee kenna malee ol galchaa agas kan jedhu ta'u maaliif dubbateetuma deema malee namni illee baay'ee akkasitti wantaa jedha amma fakkeenya Abdul Qaadir nama beeku nama kabajuudha ni galchallee waan jedhee ni godha ka godhu ammoo dirqama gastii seenee fi miti kan nama gargaaru qabu namni garjallaa sanillee taa'ee namummaa yoo itti dhagahame rabbiif jecha waan godhu malee waan gastii seenuu fi dhabuu keessa jiru miti. Kanaaf sun akkasumatti nuuf haa qabatamu. Asuma jalatti waan yaadda akkaawuntii obsaan qofti Magalatti shakkii qabu ani ni beeka. Ajandaan asii qabsiifame hageessaa akka deemuu danda'ullee. Keessan nagalatoo maashiniin jedha. Ergaan qabu jiraate egaa kaan amma irraa of dhoskee jiraadheera. Nagamnana ni malee namatti barbaadu wanumaa kanaatu beektan wanti jechuu barbaadu eega jedhame hundi keessan waa kanaa beeksistanii uummanni Oromoo singita maal keessaa uummanni Oromoo akkuma nasri akkumaatitti yaadde sanitti yaadaniiti malee mucaa kana waan keessa jiru osoo hubatanii waan sadii kun namna dhufe innahaa imbohaa baay'ee tokkotti dhagahamee deema amma namoonni hedduun dhufanii ijaan arguu barbaadanii gaafa dhufanii ilaalan nahanii deemu beektaa kanaaf amma hingitan jiruuf jireenyi inni keessa jiru akkaatitti yaaddisanitti waan ta'eef amma booda baranii daa'ima isaanii kana baqqaas hin ga'eera akka nama tokkotti kophaa kiyya wajjiniin dugdatti illee baadhee dareessina beektaa. Kanaaf kaan ilmoo kiyya bira taa'ee boos hin barbaadu. Inni tokko na bira boo hin barbaadu. Boo hin barbaadu namoonni. Boo hin barbaadu inni keessattuu inni akkana yaalaa boo hin barbaadu. Sababbiin isaa waaqni dandeettii adda godhee naa kennee warra ta'etti. Immoo dandeettiinis immoo harka qullaa zeeroodha beekta arge ka ammas nan arge maaliif singitaan ibsaa gaanii keessatti ammayyuu otoo akka daa'ima kaanii saba ijaan hin argin otoo akka daa'ima kaanii keessi isaa beekta baddaa fiizikaala arga Oromoon. Keessi isaa garuu an biraati maaliif ani dhoskus homaa gochuu hin danda'u keessi isaa madaa'eera baqa sirriitti madaa'eera mucaan sababbiin isaa
abbaa qabeenyaa jedhaniini. Warri keessattu jiru isaa namni beeku itti kolfafaadha dhugaa rabbii. Abbaa qabeenyaa. Warri kaan abbaa qabeenyaa jedhani. Abbaa qabeenyaa singiran dhugaa rabbii yoo xiqqaate. Gaabillee yeroo meeqa uffate? Uummanni jaalataa nama kadhateef gaabii san nama kadhate. Abaluun gaabii natti uwwise birrii naaf dikootti jedhaan. Amma miila darbe dhugaa rabbii amma dhiyoo kana amma waggaa guuteera dabalataan haftee biratti saadiqoo biratti namni sadaffaa nama xibabuu mootummaa jedhamu asuma sululta kana dhugaa rabbii waggaa guuteera barbaadee dhufee tasitti jiruuf jireenya isaa argee innillee nu duuka jira jechuudha. Amma argee mucaan akka lafallee hin deemne bakka deemtu konkolaataan ofiisii fidee dhufa eddi deemudha waggaa jedhee isatti bilbilataa. Maaliif egaa hamilee isaa tuqaa jira namni konkolaataa isaatiin bakka barbaade gahee yoo konsertiin jiraate dhaqee hirmaate keessattuu beekta gaafa isteeji irratti ba'ee qarshii singitan argatu suni waanuma guddaatti fakkaata beekta namatti waan guddaatti fakkaata yoo xiqqaate amma 6,500 kafalla beektaa ji'aan mana kiraa argite. Kanaaf waan baay'ee manni eenga duraan 4,000 teenyayyuu manni daandirraa diigamnaan dabale kagatiin daandirraa akka jirutti daandirraa gaafa diigamu dachaa 2-3 dabale. Inumaan koo mana gatii xiqqaanan teenya biyya kanatti manni baay'ee qaaliidha. Baay'ee ulfaata. Kanaaf namni hedduun abbaa qabeenyaati isaan jedha. Deebisee singitan immoo gaafa of ilaalu armee bara akkas naan jedhani mana barumsaatii galee akkas naan jedhani bara mana barumsaatti akkas naan jedhan alatti gadi hin baasu. Dallaa keessaa gadi hin baasu. Nan egaa beekta osoo singitan tolee akka daa'ima kaanitti itti tolee waan barbaade nyaatee waan fedhiisaa akka fedhiisaa ta'ee jechuudha. Nama eessa gahu isinumtuu tilmaamuu dandeessu walaleessuu danda'a yeedaleessuu danda'a sirbin nama qopheeffate mataa isaati yeedaloo mataa isaati beekta gaafa gadi ba'e arguu dandeessu garuu immoo gadi ba'edhellee yaadu maaliif waggaa tokko guuteera istuudiyoo waggaa tokko guuteera ofiif yeedaleessaa meeshaa muuziqaa hin danda'a beeksisuu hin danda'a kennaa ajaa'aba kana baate mana kana keessa taa'aa jiru. Kanaaf ani anas jedhu nagaara dadhabeera baqa naagamte malee ani ilmoo kiyya kana akka kadhattu miidiyaatti bahee akkas dubbachuun barbaanne baqa naagamtee baqa mucaa beekumsa akkanaa qabu dabarsee uummata isaati osoo waan tokko jechuu danda'u har'a qabatee gaafa ta'u baay'eetti dhaga'ama. Hoomana noo gadi baafadhee sirbaa naan jedha barra. Hoomana noo hooman sirba baafadha. Biyaansi hundi keessanuu galatoomaa isiniin jecha sheer naa godhaa bakka ilmoo keessan guddifadhaan isiniin jedha galatoomaa naa jiraadha hundi keessan. Dhugaa rabbii akka uummanni jabeessee mucaa kana bakkaan ga'u abdiin qaba maaliif osoo amma namni normaaliin tokko mucaa koo guddifatu dadhabee na qarqaara osoo fayyadu taateeti namni akkasitti hubatuu dhabuu danda'a. Mucaan kun ammoo dandeettii aartii qaba ni beeytanii haga sadarkaa dorgeellee dorgomee badhaafamuu irra gahee ture garuu. Badhaasni duwwaa namaa gatii hin qabu yookiin maallaqa xiqqoo waan namni bunaan bitatee baatii 5 kiraayii manaatiin namarraa qabatee nama jiraachisne waa hiikaa hin qabu. Kanaaf an akkuma isiniin jedhee ammaaf shifaanima isinii kenna yookiin ammoo akkuma sagaleen keessan kun uummata bira gahu isinii godha. Yaada harmee isaallee dhageettanii hubattanii hundi keessaniyyuu ijoolleen hedduun viidiyoollee waraabbattaniirtan jedhee yaada akkuma isaan jedhan sheer godhaa fi ijoollee bebbeekamoo biraanillee gahaa fi namoota nama gargaaran dhaabbilee nama gargaaran namoota dhuunfaatii miti baay'ee biyyuma keenya keessa dhaabbilee chaaritii meeqatu jira ijoollee akkana taalentii qaban kana fuudhanii mana barumsaa wacii isaanii irraa kafalanii kiraayii manaa irraa kafalanii ammallee waan isaan dandeettii qaban baandii garaagaraa keessatti akka sagalee isaan sirreeffataa dandee muuxannoo isaanii kana guddifataa deeman. Harmee singitaniif ammoo wanti ani isinii dhaamuu barbaadu waan tokkotu jira. Tokkoffaa singitan illee akka cabanitti okkolanii jette Oromoon. Amma ganaadhaan boru
Akkaawuntii namni tokkollee barreessina warningi naa kennee jira. Warningi narra ergee jira. Namni tokkollee akkaawuntii kana booda barreessina. Dhaggeeffadha. Yoo afaaniin himna malee hin barreessina warningi narra dhufeera daqiiqaa godhan. Fi koppii liinkii hundi keessan. Warningi narra ibsee jira daqiiqaa godhan keessa irraa si darbeedha. Hundi keessan koppii liinkii godhaafi. Abaatiin koppii liinkii qofa yookiin ammoo taaptaap gochaa na dhaggeeffadha please. Irraa nu baasa. Ana ergaa kiyya dabarfadhu bichaa na tursiise rakkoon qabu baasullee. Sanaafi akka cabanii tokkolanii jette Oromoon. Ati ganaa ol guddataa jirta. Inni dhagamaa misi hin gitan. Dhagama sirrii Ati ganaa lafaa ol guddataa jirta. Boru barattee bakka guddaa gahuu dandeessa. Aartii kanallee jabaattee hojjettee bakka guddaa gahuu dandeessa. Har'a irratti jecha namaatiifillee gocha namaatiifillee waan qalbiin kenkee barbaadee dhabdeefillee jecha ofillee cinqin harmee keellee cinqin. Sababni illee guyyaa tokko namni jabaatee kaayyoo ofii qofa irratti si galee kaayyoo ofii qofa irratti cichee yoo jabaate bakka guddaa gahuu danda'a. Waan guddaa hojjechuu danda'a. Sadarkaa guddaa irra gahuu danda'a. Hundi kan keenya anama fakkeenya ilma qotee bulaatii yookiin ammoo umrii kan ka'u ijoollummaadhaan biyyaa bahee biyya ormaatitti aarsaa hedduu kafalee bakka amma jiru kan dhagaye. Si galee akkasuma atillee ilma dhiiraati boru jabaattee barattee hojjettee aartii qabdu kanarratti illee sirritti qo'attee cimtee jabaattee bakka guddaa gahuu dandeessa. Si galee namni gaafa abbaan jabaatee sirritti kaayyoo ofirra ciche namni hunduu gurra sii kenna ijaan si ilaala harkaan si tuquu si biratti argamuu barbaada. Gaafa ati laaftee ijoollummaa kan kee kanaan hamilee kee dhooftee lafatti haftee namni zoorreedhee si ilaalu hin jiru. Kanaaf ati ofis cinquun qabdu harmee keetis cinquun qabdu kan sirraa eegamu tokko barumsa. Guddaan barumsa kan kee barachuu qo'achuu. Inni lammaffaa immoo dandeettii aartii qabdu kan akkamitti guddifadheetti warroota waamee kan irraa hubachuu. Uummanni ammoo akka inni sammuu isaa boqochiisee barumsa ofii baratuu fi jireenya isaa jiraatu please qarqaaraani. Isin galee qarqaaraani bira dhaabadha. Ajandaa kana asliif haa ta'u mubaarakiin maakii ijoollee kenna miidiyaa irra dhageettii gaarii qaba. Namoota biroo biraan illee gahaa fi akkasuma maallaqni xixiqqoo walirra geettee ilaal loomiin 50 nama tokko baa nama 50 geetteedha. Wallahi mucaa kana Oromoon namni 200 nama 2,300 na jala jira. Namni 300 afoo kun qofti 10,000 osoo walitti darbitanii fi mucaa kana waan guddaa gargaaruu dandeettan. Isin galee 10,000 namni 300 osoo darbee fi qarshii Itoophiyaa miiliyoona 3 mana wayiillee bitatanii manuma xiqqoo humna isaanii hojii wayiillee haati isaallee godhattee mucaa kana guddifatuu ni danda'an. Akka xiqqootti waan guddaa nama gargaaruu ni danda'ama. Kanaafi ani sagalee rabbi naa kenne sagalee kootiin kinoo uummata biraan isin gahee jira. Humna maallaqa kootii waan danda'uun qarshii 10,000 isin galchee jira. Gahee kan koo akka Oromoo tokkootitti fi akka nama tokkootitti waan danda'u godhee jira. Isinillee jabaadhaa rabbillee isin biraa jiraatu uummanni illee akka isin qarqaaru abdii qaba. Galatoomaa fixadhee jira. Jiraadhaa durbaa umuriin dheeradhaa hedduun sin galateeffadha. Ayyee isinillee galatoomaa ulfaadhaa. Singita waan jettu qabdaati. Mira keessa galee dandeera. Habibi. Kalas jabaadhaa galatoomaa nagaan nu tura yeroo gaarii qabaadhaa inshaallah walitti deebina.